Hayyee gaamma kan ilaallu yeroo ulfaa maaltu dhukkubbii lukaa yookaan miillaa fida kan jedhudha. Akkuma beekamu haadholiin yeroo ulfaa miilla isaanii yookaan luka isaanii keessaa dhukkubbii baay'ee itti dhaga'ama darbee darbee. Mee dhukkubbii kana maaltu fidaa? Furmaanni maali kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Yeroo ulfaa keessumaa naannoo ji'a 3 hanga ji'a 6tti miilla keessa dhukkubbiin sababa maashaaleenii fi foon naannoo sanaa walitti butamanii yookaan kottoonfatanii jechuunis kontiraakti ta'anii kan turan waan ta'eef haadholiin hedduun dhukkubbii lukaa ni qabaatu. Keessumaa halkan baay'inaan isaanitti dhaga'ama. Sababni gurguddoon dhukkubbiin luka keessa yookaan miilla keessaa horii yeroo garaatti baatan isaanitti dhaga'amu kan jalqabaa ulfaatinni qaamaa sababa gadameessi dabalaa dhufeef ulfaatinni qaamaa dabaluun miilla irratti ba'aan dabaluu yookaan ulfaatinni dabaluudha. Kun immoo maashaa irratti yookaan foon miilla irra jiran irratti ba'aa waan dabaluuf dhukkubbii itti dhaga'amuu danda'a. Garbiraan ujummoon dhiigaa veen kan jennu kan miilla keessa jiran sababa ulfaatinni qaamaa dabaleen kompirees ta'u yookaan ba'aan dhiibbaan irratti dabala jechuudha. Kun peenii fida yookaan dhukkubbii fida. Akkasumas immoo nyaata keessaa kaalsheemii fi maagneeziyeemiin yoo xiqqaate akkasumas immoo foosferesiin yoo baay'ate wanti kun dhufuu danda'a. Kanaaf dhagaa haadholiin yeroo ulfaa perinaataal kan jedhamu kan wantoota akka kaalsheemii fi maagneeziyeemii of keessaa qaban ayireenii dabalata jechuudha. Kaalsheemii, maagneeziyeemii fi vaayitaaminota adda addaa kan qaban akka isaan fudhatan kan taasifamu. Qaama haadholii keessa yeroo ulfaa kaalsheemii fi maagneeziyeemiin hedduminaan ni barbaachisa. Tariitii immoo yoo wanti kun hanga gahaa ta'een fudhatiin hafan ni hir'ata waan ta'eef miilla isaanii keessatti dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo jijjiiramiin hormoonii qaama keessatti yeroo ulfaa dhufu dhukkubbii lukaaf sababa ta'uu danda'a. Yeroo ulfaa istiroojiinii fi piroojesterooniin qaama keessa ni dabala. Kun immoo akka sababaattis ka'uu danda'a jechuudha dhukkubbiin lukaaf. Akka waliigalaatti dhukkubbiin lukaa yeroo ulfaa dhufu sababa tokko qofa miti inni ittiin mudatu. Sababa ulfaatinni qaama haadhaa dabaleef maashaa lukarra jiraniif akkasumas immoo veenii miila keessa jiraniif ujummoo dhiigaa jechuudha. Ba'aa dabaluudha akkasumas qaama keessa kaalsheemii fi maagneeziyeemii hir'achuudha. Akkasumas immoo hormoononni tokko tokko jijjiiramuudha jechuudha. Egaa akkuma jenne inni guddaan furmaata isaa barbaaduudha malee wanti kun ni uumama kan eegamudha jechuudha. Mee akka furmaataatti maal gochuu qabu yoo jenne tokko yeroo ulfaa sosochii gahaa ta'e taasisuu stay active. Bakka tokko taa'aa ooluurra ciisaa ooluurra sosochii taasisaa ooluu wayya jechuudha yeroo ulfaa. Akkasumas maashaalee naannoo lukaaf sarbaa diddiriirsuu stretch your calf muscles akkuma suuratti argitan kana yeroo taa'anii stretch gochuu qaba jechuudha. Garbiraan perinaataal vaayitaamin fudhachuu, maagneeziyeemii fi kaalsiyeemii fudhachuun akkasumas nyaata maagneeziyeemii fi kaalsiyee qabu nyaachuun wanta kanaaf akka furmaataatti ni gargaara. Garbiraan dhangala'aa yookaan bishaan gahaa argachuu, bishaan sirriitti argachuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas immoo kophee ulfaaf ta'u fayyadamuu, kophee jallisaa diriiraa yookaan filaat ta'e fayyadamuu malee kophee jallisaa ol ka'aa ta'e yookaan hiil ta'e fayyadamuun dhukkubbii miillaa kanatti cimsa. Akkasumas immoo bishaan ho'aan dhiqachuu, miilla sukkuummachuu, miila ofii maasaajii taasisuu. Isaan kun egaa akka furmaataatti ni fayyadu. Akka waliigalaatti egaa dhukkubbiin lukaa yeroo ulfaa erga da'anii booddee ni bada kan rakkoo hin qabnedha. Yeroof garuu diskomfortii yookaan isaan jeequu danda'a malee da'anii booda ni bada waan ta'eef kanneen armaan olitti maqaa dhahee raawwachuudhaan dhukkubbii sana ofirraa ittisuun gahaadha. Da'umsa booda garuu ni raawwata yookaan ni bada jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.